jawaadee wal nu barsiisee naafisi. Ana makkaan laaletu dhimmi keenya waan jawaadee laallatu simiti. Wanni takka jawaadee nuti muka isaas hin jiru. Jawaadee duratti wal barre naafi caalaanii jawaadee duratti walitti dhufneesi. Ammoo jawaadeedhaan wal nu barsiisuusaa hangeesseetu jawaadeedhaan wal nu barsiisuusaa viidiyoo irra laatanii jirtanii. Garuu immoo dhimma jawaadee laallatti jettee kamiyaas jawaadee irratti xiyyeeffattee jawaadee qabattee irraa haasawituu miti jawaadee wanni laallataa hin jiru. Naafi caalaadhaan warri walitti dhufeesi. Naafi isa jidduu namni takka kan waliin nu fidees hin jiru. Namni takka kana qullee hin jiru. Garuu kamiyaa wanni siin jawanis ammallee siin geenye ammallee namarraa gabbuyyii siin jaa. Ramadaan ammaan tanaa mee baatama ramadaanaa tanaa obsiiti. Obsaan dabarsii wanni feeteen dhuftu baatama ramadaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya gaa deebinee dhufnee jirra. Baga nagayaan nu eedan isiniin jecha. Har'a maal qabattanii dhuftan jechuun keessaniin oolamu. Kunoo deebinee isinii dhufnee jirra. Salaam tanaa qabatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Jirra gaa alhamdulillah keenya jirra. Dachaanii jirra gaa arraas maal qabattanii dhuftan jechuun keessaniin oolamu. Dhufnee gaa dachaanii as keenya jirra. Waan qabannee dhufnees haasawaa keessatti nu faana turaadha. Viidiyoo keenya hanga dhumaa nu hordofaadha dhaamsa keenya. Egaa maal qabattanii dhuftan jechuun keessaniin oolamu. Kaleessa viidiyoo mana Jawaadeetti Mr. Jawaadeedhaa wajjin isinii marree turre. Laaltanii agartanii jirtan jeetii yaada inshaallah. Akkuma laaltanii agartanitti gaa Jawaadee nuutu manasaa anaan maawurtii fuudhee dhaqe malee jawaadeen ammallee waan badii balleeyse takkallee waan godhe takkallee gocha godhe takkallee hin qabu. Garuu ammoo arraas taanaan boruus taanaan numaan jaa anaatu maawurtii fuudhee jawaadee bira geeyse isaaniinillee wal barsiise malee gochi jawaadeen godhee yookaan dhiibbaan inni taasise tokkollee nu akka hin jirre isinii ibsuudhaafin arras deebiigaa har viidiyoo tana waraabutti isiniif dirqamee isinii dhufe maaliif yoo keessattan taate adda himiyaan duruu komii isiitiin lafaa kaatee jechuudha. Akka waan jawaadeen gartee barbaadee maawurtiidhaan wal na barsiisee maawurtii tanaan si fuusisaa himiyaa gubbatti himiyaa yookaan isii garaa gubuudhaaf gocha kana godheetti fudhatteeti duruu jawaadee qabattee lafaa kaatee jechuu barbaadeeti. Garuu ammoo dhugaan jirtu. Jawaadee anaatutti dhaqe. Irraa illee na hambisuu hin dandeessu. Addaanis numuruu hin dandeessu. Akkuma namaan duraas isiniin jechaa turetti. Waan takka waan fidduus hin qabdu himiyaan. Haa ta'u garuu dhugaa jirtu dubbadheetumaan dhugaa jirtu dubbadhu bakka si dhiite bulii yanii mire bakka na dhiite sanii bula jeetiin viidiyoo tana isinii maruudhaaf dirqame. Maaliif? Duruu kaatee jawaadee irratti utaaltee harree dadhaban gurboota tuman jaanii duraanuusa. Jawaadee irratti utaaltee duruu dheetee jawaadee dhaadachuu jirti. Maaliifin kana isiniin jaa durseetiin ammallee amman duraas jawaadee maaree na godhe jechaa turte. Jawaadee waan takka waan si godhe hin qabu. Jaaladheetiin anaa dhaqe. Maawurtiis anaa bira geesse malee jawaadeen barbaadee si aarsuudhaaf si garaa gubuudhaaf wanni inni maawurtii barbaadee fidee naa wal barsiisee waan kana godheef takkallee hin qabu. Nagayaan maatii isaa keessa taa'u jira. Waan takka waan si godhe hin qabu. Waan si arrabsees hin qabu. Namaanillee jechaan yeroo tana keessa namaanillee jechaan jiinjee anaa'uu nu gorsaa ture malee akka jechaa maan afaanii hin baane. Waqtiin ramadaanaa waqtii namni nama arrabsuu miti. Waqtii nama miidhanii miti. Waqtii khayrii dalagatanii. Waqtii rabbii fi kadhatanii. Waqtii ibaadaa bal'isanii ibaadaa baay'isanii malee waqtii ilma namaatiin jecha jaan arrabsan dhaadatan keessa hin jirru jee anaa'uu nu gorsaa ture jechuudha. Ati niin beeka durattuu takkayyattu jawaadeen maarree na godhe takkayyattu furmaatee maarree na godhe maalumaaf nama kana namarra irraa oolta waasila iftaatee jiraachuu hin dandeessu ifta'ii jiraadhu namni sintuin osoo namni sintuqiin hin hawwaatiin mee waan jettu yoo qabatte dabalee fatees maal si fakkaata ati jawaadeen naaf si wal barsiisee
khiyaana kana gartee yookaan shira kana tatee gartee akka isin jettu sanii khattaa kana kaayee jawaadee wal nu barsiisee naafisi. Anamma kaan laaletu dhimmi keenya waan jawaadee laallatu miti. Wanni takka jawaadeenis muka isaas hin jiru. Jawaadee duratti wal barre naafi caalaanii jawaadee duratti walitti dhufneesi. Ammoo jawaadeedhaan wal nu barsiisuusaa hangeesseetu jawaadeedhaan wal nu barsiisuusaa viidiyoo irra laatanii jirtanii. Garuu immoo dhimma jawaadee laallatti jettee kamiyaas jawaadee irratti xiyyeeffattee jawaadee qabattee irraa haasawituu miti jawaadee wanni laallataa hin jiru. Naafi caalaadhaa warri walitti dhufeesi. Naafi isa jidduu namni takka kan waliin nu fidees hin jiru. Namni takka kana qulleet hin jiru. Garuu kamiyaa wanni siin jawanis ammallee siin geenye ammallee namarraa gabbuyin siin jaa. Ramadaan ammaan tanaa mee baatuma ramadaanaa tanaa obsiiti. Obsaan dabarsii wanni feetan dhuftu baatuma ramadaanaa tanaa obsaan. Akkas hin jenne dheengaddee fi buusi bilbiltee atuu kaatee ilaa bakka isin jirtu osoo hin dhaqinii siin jiru kaatee ittiin dhayine. Sanaati bagaan dhaqee sana. Dha'ee kaatti dhayitee miree. Yeroo tanatti dubatii fi jawaadee sanuu yoo qilleensarra beeyte malee jawaadee sanuu ni beeyta. Jawaadee sanuu hin beekureen. Akka gartee ati if keessaa baatee ifiif gartee inaadaan itti seentee waan kana gartee gochi isiin godhu jirtu kun siyaadochee waan kanatti seente afaaniin isii dura teessee dutti hin ta'e miti. Maaltu dubarraan tan oofee nama kana qaqqabachuudhaan isii ge. Ana diddeenis yaani tuni. Garuu silaa baatuma soomanaa tanaa arraba namaatiifis achi dabartee bareedaadhaan fakkaata kamiyaa. Matuma keetiif uumee iftuu badee fi ilaali. Namni ifiif nama barbaadu. Namni ifiif nama tuttuqee diinaa sitti noru. Diina baay'ifachuunis waan irraa fayyadamtu qabdu yoo irraa miidhamte malee. Akkasuma akkasii miti. Sababni mee isiin arraan tana duruun utaaltee furmaatee ati maarree jawaadee ati maarree isaan kana nuu bira dhaqee ziyaaraan bira dhaqee an dhugaadha. Yeroo dheeraadhaaf sababaa isiittiin isaan irraa addaan citee yoo xiqqaate maarriitii jedhe gahe yoo xiqqaate ji'a lamaa oli. Sadii dhiyaachaa jirati alaa kullee kaniin isaan kana guyyaa tokko dhaqee qaamaan gartee isaan bira gattaa'ee ziyaaraa isaan bira godhee gartee salaamtaa isaan hin gaafate. Sababaan eenyu yoo hojjettee na gaafatu taate sababa intala tanaati kimiyaa tanaati. Ramadaana soomanaan ollee afaan illee karan taaneen nun jallisini waan hin taanes nu afaan itti hin barbaadin nagee keetiin taa'i mana kee keessa. Mana keetiin namni si dhufee mana kee keessaa si baase ho'i jira. Hin jiru. Caalaan ka duraanuu qabachuu itti wallaaltee waa gocha dila songootee intalti tun akka nama tokkootti fakkeenya dubartiitiin taa'u jettee aara keetiin akka nama tokkoos si gorsitee dhaabbadhu siin jettee siidutti ilaalisi jettee ati diddee isii irratti afeerraa ramadaana guyyaa duraati haftira irratti dhuftee rabshaa san dura dhaabde. Fuula kee dura dhaabbattee eega akkana taate gartee eegaati tanaan ka dhuftu taate naafati walii ta'in jettee sii dhaadatte. Akka nama tokkootti akka dhalaa takkaatti akka dubartii takkaatti fuula kee dura si dhaabbattee maa ordiin jechuudha. Dhalaa akka ta'eetiiti. Dhaamsa gamanumaan ammas dhaamsallee si dabarsitee jirti. Afaanitti si qabaa ammallee himiya eega karaa kanaanis dhuftee sababaa kiyyaanis nama qaqqabachuu eegalte naafeeti walitti baanu ganaadha. Ramadaanni kun nagayaan achi haanuu bahu. Ramadaana kana booda naafeeti walitti baanus ganaa. Eegeessee. Kanaafuu waan nama qaqqabattuufii fi waan kaanii fi kaan jettee ammaasis nagaya uummata nagayaan maatii ilmaan isaanii guddifachuu jiru. Jechaan tuttuutee diina bitattee lammata ammaasis diina babal'ifattee rakkoo biraa keessaan nama nagattee rakkoo biraa keessa seenuu deemta. Dhugaan si himanii. Taa'ii nagayaanii mana kee keessa gattaa'ee ilmaan kee guddifadhu namni si tuqee hin jiru. Duraanuutti wallaalte tatti beektu dhuftee sirraa fudhattee. Fudhachuuf deemtiisi innis ni fudhattiisi. Osumaatti akkana godhattu jechuudha. Kana hundarraa maaltu si baase? Nama tuttuquu dhiistee, jechaanis nama tuquu dhiistee, gochaanis nama tuquu dhiistee, qaceeltee akka dubartii takkaatti gattaa'ii mana kee keessaa ilmaan kee guddifadhu. Jireenya kee gaggeeffadhu, jireenya kee moo'ii dura wanni nan siidaamu. Gamanumaanuu jawaadee kiyya qaaliidhaatinaaf. Kabajaa qabdana biratti. Jecha isii kanallee dhageessee siis taanaan gibsi dureen teetiis akka xiqqishollee qiriin jenne gartee takka amman duraa san gartee deemtee dhufuu deemti moo maali intalti tun karam deemuu deemti moo maali saati ati yoo sodaa qabdaa isiirra sodaa maaliitiin qaba dhalaa akka teetii bargatteessee mijaantisiinisi sodaan qabu waan ilaa hanga ammaatti hin tuinee mitire
ifiif dubbii barbaadu jirti marhaa barbaaddu haa dhuftuun hinjee bargana karaa isin dhufteen inni jiraafi dhugaa itti himi akka gartee karaa isin dhufteen hin ganaan hin jiraafi lakki akka jawaadeen gartee waan kana keessaa harkan qabne jawaadeen waan balleesse hin qabu hinjee bar jawaadeen dhimma hunis dhimma isa laalatu miti waa'ee kana keessaas waan qabu hin qabu hime jawaadeen waan barbaaddu yoo waan biraatti qabaatte hin beeku garuu tan dhimma silaalanne achitti walitti dhimma biraa yoo itti qabaatte jawaadeen beeku jawaadeen garuu tana keessaa ammoo jawaadeen harkan qabu waan qabu hin qabu tana keessaa aadaa haaraan baasettee deemaan dura aadaa wayii aadaa gartee durin jirre oromoon hin qabne aadaa saniin baasetteeti jawaadeen hin fuudhaa jettee kaate isiin tun dhageessiif hin himan niin fuudhaa yaale niin heerumaa osoo hin ta'in niin fuudhaa jawaadeen ni heerumaa yaani jawaadeen ni heerumaa isiin ni fuuti akkas jettee turtee beekadhu ammaan dura niin mijaa'inii fi itti milkaa'inii malee maaliif waan kana godhuu kaate isin beektaa jawaadeen saahiba kiyyaami anaaf jawaadee kan addaan muruu dadhabde akkatti anaaf furmaatee waliin neeyitee ogguu naaf furmaatee walafaan garagallee furmaateen naaf jawaadeetti addaan murtu barbaada jawaadeen fuudhaa anaaf fuudhaa waa hindii taatee wallee aadaa hindii qabachuu deemte waa oromoon aadaa jadiida aadaa haaree gartee ammaan dura hin beekamin qabaatte waan isii waan san gooteef hin beekwani zakkoon obboleessummaan jawaadeedhaa qabee geessee jawaadee fuudhee isiidhaaf maatti geessee hoo fuudhu feetaame hoo fuudhii zakkoon abbaan talaatte intaltee eenyu jawaadee intala godhatte zakkoon intala godhatee obboleessuma isaa kimiyaaf geessee kanneef isaanumaa yaani maal gootee qo'e zakkummaa sanuu maal seeti zakkoon kaa sheekasii guddaadha ajajaa isaanii guddaadha ajajaa waraanaati guddaan isaa sheeka isaaniiti itti gaafatamaa isaaniiti ilma dhiiraatu geesseef manatti ilma dhiiraati intala godhee isiin niin fuudha jennaan hoo fuudhii jee geesseef si gaba tanaa waan akkanaa tanaa jira waan ati keessa hedduu gartee keessa gabbuutee nu batini saniifin dheengaddallee meeyaa maawardii jarjartee intala tanaaf harkan kanninii fi carraasin kanninii fi siin jee ture beekadhu waan biraa ta'eetii miti bagaa agartee gaafuma duruu lafaa kaate amma kaluma ziyaaraa nama irra deebineemi nuti namni caalaadhaan saahibaatis namni caalaadhaan firaatis namni caalaadhaan obboleessaas yoo ta'e caalumaa wajjin hariiroo qabaannaan isiin namni caalaa hojii jiru san diinee isiiti.